Hayyee ashamaa kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa akkasumas kabajamtootaa fi jaalatamtoota bulchiisota magaalaa Finfinneetii fi sadarkaadhaan jirtan naannoo kutaa magaalaa Laaftoo irratti jirtan hundi keessan ashamaa harka fuunee akkam jirtan. Samoonni wanni tanaan dura dhiibbaan nurraan ga'aa jiru nurraa qabaa wanni jechaa turre sun iddoo kana fakkaata. Iddoon kun iddoo itti shiftaan iddoo itti warreen wal ajjeesan warreen wal miidhan iddoo itti dhokatamaa ture nageenya firree iddoo sodaachisaa turedha. Qulqulleessine naannoo isaa miidhagsine eegnee iddoo itti tajaajila gabaatii fi akkasumas immoo ijaarsa jiddugala gabaa waldaa dargaggoota caffeetii fi akkasumas iddoo jiddugala biiroo heed ofiisiidhaan G+2 fi akkasumas oolmaa daa'immaniitiif iddoo itti fayyadamuudhaaf qophoofne sanidha. Kadhannaa fi gargaarsa hir'isuu kan jedhu muummicha ministeeraa gadi qajeelchaan jedhamee tole jennee erga jedhanii tole jennee goone. Asitti manni kuusaa guddaan hin jira. Manni kuusaa guddaan bulchiisaa bakka jirutti mootummaadhaa bakka jirutti akkamitti cinaatti immoo manni kuusaa biraa ijaarama jennee haasofne. In ta'u in ta'a isinumti asii baduu qabdu kan jedhu afaan guutuudhaan nutti haasa'ani. In ta'u akkas taanaan nu hin bannu atis hin baddu. Bulchiisnis hin baddu nus hin bannu. Waldaa magaala kana qabatee jiru waldaa magaala kana keessatti hundaa'e waldaa sadarkaa federaalaatti seeraan hundaa'e kabajamtuun kantiibaa magaalaa Finfinneetis kana waldaa dargaggoota caffeedha sirriitti hin beeku. Kana egaa lafti kun duwwaadha. Otuma arganu lafti duwwaan kun otoo jiru kana ijaarreetis fiisoo jiru gargaarrees oduu jiru. Gabaan asitti ture yeroo ammaa kanatti gabaa hambisanii mana baaburaa kana yoo ijaarru kabajamtuun kantiibaa magaalaa Finfinnee as dhaabbatanii kan nuuf kennanii nu ijaarsisanidha. Waldaa dargaggoota caffeetiin torban lama keessatti ijaarree jiddugala kana kan ittiin eebbisiisuu dandeenyedha. Manni baaburaa isa kana. Mana baaburaa kanarratti cufanii daangaa balbala mana baaburaatirraa ka'anii amma daangaa balbala baaburaatirraa achititti kanaan ijaaranii jechaadha. Kuni maal jechaadha? Maal ibsaa? Manni baaburaa kun karri baay'insi isaa kana. Balballi isaa kana. Balbala cufanii ijaaruun maali jennaan isinuu asii baddu waa'ee mana baaburaa taasoftu kan jedhu irratti nutti ka'anii jechaadha. Warreen paartiirra jiran akka dhufanii nu ilaalan akka nu wajjin haasa'an ni barbaanna. Nuti gufuu misoomati miti. Nuti gufuu paartii badhaadhinaati miti. Nuti gufuu mootummaati miti. Mootummaan keenya mootummaan nutu fidate. Mootummaan keenyadha nutu dhale. Itti kolaane itti cabne itti dhiigne mootummaa kana fidachuudhaaf. Mootummaa kana wajjiniin amma lixa boodhaatitti lixne. Hin lixna borurree wajjin dhaabbanna. Waan bu'uura nu liccisiisu bira dabarree jira. Yeroo ammaa kana guddinni biyyattii Itoophiyaa sadarkaa addunyaatitti akka tokkoffaa baatuuf fiigaa jirra. Kanaaf waldaan dargaggoota caffee dargaggeewwan hunda walitti qabatee misooma isaati irratti fudhachuuti malee bifa kanaan miti. Egaa kana hunda irratti erga nuti ijaarsa calqabne. Namni baradii kun eessaa akka xuraa kana fidanii asirratti fayyaa kan ture caccabsanii jim godhanii akka qabeenya diinatitti caccabsan qabeenya mootummaati. Maaliif caccabsan? Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa bifa kanaatiin horii aannanii tanaan dura akkuma isinitti agarsiisne ammarree waliin ilaallu na hordofaa. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa horiiwwan saawwan galchee akkasumas korma tokko galchinee jirra. Jabbiloota hin jiru kophaatti horiin hundi isaaniitti kan dhalan amma kan elmamaa jiran akkasumas immoo marsa lammaffaa rimaa kan fuudhaa jiran jechaadha. Kanaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa kaayyoo isaa keessatti yookaan imaamata keessatti karoora isaa keessatti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa horsiisa horii aannanii akkasumas horsiisa lukkuu akkasumas immoo kuduraaf mudura oomishoolee adda addaa irratti galchuudha. Dargaggeessaaf carraa hojii uumuudha. Akkasumas rakkoo mana jireenyaa jalaa furmaata laachuudha. Rakkoo mana jireenyaa jalaa baasuudha. Miseensota isaatiif rakkoo mana jireenyaa jalaa baasuudhaan wal qabatee miseensota martuu isaati irrattis ammas bulchiisa magaalaa Shaggar wajjiniin mariirra jirra. Qofas miti raawwii irratti itti deemaa jirra. Wajjiniin deema. Qajeelfamoota ba'an martuu isaa hojiirra oolchuu fi hordofuudhaan hojiirra oolchinee nus miseensota keenyas bayyanachiisaa nus bayyanannee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa carraa bulchiisni kenneefitti fayyadamuudhaan haala kanaan sheedii ijaarree jirra. Sheedii 8 ijaarree
sheedii 8 keessa sheediin 7 hundi isaatiiyyuu oomishoolee adda addaa of keessaa qaba. Loowwan qaba, lukkuuwwan qaba, waa hunda qaba jechuudha. Akkuma ilaaltan kun bulchiisa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furii fi aanaa Gadaa Faajjii wajjin ta'uudhaan bifa kanaan iddoon bashannanaatiif kan ta'an akkasumas horsiisa qurxummiitiif kan ta'u golbi akkasumas immoo manneen lukkuudha. Afran kun martusaa kan tanaan dura ijaarree turree finne itti galchine kan turredha. Jijjiiramaaf caacutoonni galuudhaaf qophaa'aa jiru. Kunis manni kan hoolota kan itti galchuudhaaf jennuudha. Hoolaa fi re'ee kan itti galchuuf qophaa'aa jiru qophoofnee kan ijaarree finnedha. Horii aannanii lamaan isa sanidha. Bifa kanaatiin lukkooleen martuu isaatiiyyuu waliigala isaatirratti manneen kana afran isaatiiyyuudha. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojii gurguddaarra jiraatu malee qormaata keessas jira. Qormaata kana immoo akka waliigalaatti mootummaan kan nutti fide, akka waliigalaatti bulchiisa magaalaa Shaggariitis kan nutti fide, akka waliigalaatti bulchiisota kutaalee magaalaa Finfinneetis kan nutti fide, kutaa magaalaa Laaftoo aanaa 13 Jammoo jedhamuu fi manni baaburaa maaliif akka duraa cufamuu danda'e akkuma sila isiniif ibsuudhaaf viidiyoo kana jalatti argaa jirtan akkuma isiniif durasas ibsaa turre maaliif akka akkas godhan bulchiisa magaalaa Finfinneedhaan dhufanii akka nu ilaalan yaamichi keenya dhaga'amuu hin danda'amne. Haa ta'u malee dhiibbaa nurra ga'u kam isaatiif iyyuu mootummaan akka mootummaatitti bulchiisni magaalaa Finfinnee akka bulchiisummaatitti akka nu ilaalu akka nu dhaga'u waamicha dhiyeessan fi haa ta'u malee garuu labsii 985 muraa 2009 boqonnaa 52 jalatti akkuma argametti waldaaleen hojii gamtaa lafa ramaddiidhaan lafa hojiidhaan bulchiisan kennama. Bulchiisni waldaalee hojii gamtaa hin deeggara, hin gargaara, hin hordofa, hin cimsa jedha malee hin dadhabsiisa, humna cabsa, karaatti hambisa, hin bittinneessa, hin diiga hin jedhu aga danda'ama ta'een bulchiisni magaalaa Finfinnee wanta kana itti dhaabbatee akka gad dhaabbatee akka ilaalu atattamaan murtoo akka nuuf laatu kabajaan isin gaafadha. Aga danda'ama ta'een oomishootaa fi wantoota kaan immoo akka nu hordoftan kabajaan isin affeera. Na hordofan affeerraa kiyyaa. Gudar kajiji se gurama lato dandi kufeme karani gargar pachane magale gurama lato obsi sunko hingarani. Saati kanaan irree kinooti bifa kanaatiin misoomsisaa jirra. Haala kanaan xaraqsiisaa jirra. Karaa mijataa jira. Jiddu gala gabaa ijaaraa baanee siin jenne sun immoo bifa kanaatiin hojjetamaa jira. Kuni karaa garagaantii afsiisaa jirra. Bifa kanaatiin yeroo amma kanatti irree halkan kanaan doozariinis hojjechaa jira jechaadha. Maarreeka nus waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa haala kanaan misooma keessatti